Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa, Biiroo Daldalaa Oromiyaa fi Inistituutii Misooma Interprenershippii Itoophiyaa waliin ta'uun leenjii interprenershippii daldaltootaaf kennu eegale. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa obbo Kifilee Taaddalee haasawaa taasisaniin dameewwan guddina dinagdee biyyattiitti galmaa'aa jiran sagantaalee sadarkaa biyyaalessaatti bocamuun hojjetamaa jiran irratti bu'aawwan galmaa'anii fi jijjiiramaa dhufan mootummaan biyyattii gara guddinaatti ceesisuuf kutannoo argisiiseen milkaa'inaaleen garaagaraa galmaa'uu kaasaniiru. Daldalaa rakkoo carraatti jijjiiru ilaalcha ni danda'ama jedhu gonfatee horachuu. Daldalaa waa kalaqu teeknooloojiin hojjetu uumuudha. Kan waa kalaqu teeknooloojiidhaan kan hojjetu. Galma kana giddu galeessa godhatameetu har'a beektota gurguddaadhaan dhimma interpreneraa irratti hubannoo guddaa namoota qabanuun namoota filatamaniin leenjiin kun bifa adda ta'een akka kennamu kan godhamaa jiruuf jechuudha. Magaalota keessatti hojii daldalaa hojjechuudhaaf namoota ogummaa qabantu barbaachisa kan jedhan itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii keessattuu leenjiin kennamu immoo dinagdee biyyaa jijjiiruuf akka ta'e himan. Daldalli akkuma baadiyyaatti xiyyeeffannaan gara qonnaa fi kana fakkaatan jiru daldala irratti namoota ogummaa qabu, namoota hojii uumuu danda'an, carraa hojii uumuu danda'an daldala ogummaan geggeeffamu ogummaatiin hojii geggeeffamu magaalaa keessatti babal'isuudhaaf kanaafuu leenjii kanarraa waa guddaatu eegama. Itti aanaa hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Haftaamuu Kaasaa mootummaan dinagdee walitti fufiinsa qabu ijaaraa jiraachuu himan. Akkasumas riifoormii dinagdee gochuun barbaachisaa akka ta'uuf leenjiin murteessaa akka ta'es himan. Akkamitti biyyi kun jijjiiramuudha dandeessi? Akkamitti cabiinsi dinagdee suphamuu danda'a? Suphamuu bira darbee tarkaanfachuu danda'a? Akkuma isin beektan addunyaan yeroo ammaa dorgommii akka obboleessi koo kaase dorgommii hamaa teeknooloojiidhaan yaadama sammuutiin wanni ganama teeknooloojiin ganama ati argite waaree booda hin jiru. Wanni kaleessa teeknooloojii haaraadha jettu guyyaa borii teeknooloojii biraa dhalata. Addunyaan yeroo ammaa ammoo mandara tokko wanni biyya alaatti Ameerikaatti ta'u Awurooppaatti ta'u miidhaa isaa ta'u waan gaariis qabatee dhufu biyyoota addunyaarra jiran hunda isaa keessatti impaaktiin isaa mul'ata jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibu kaayyoon leenjichaa interpreneroota horachuuf akka ta'e ibsan. Leenjiin kennamuu dandeettii daldaltootaa cimsuu akka ta'e himuun innis guyyoota 3 kan kennamuu fi namoota 550 ol kan hirmaachise ta'uu himan. Kaayyoon leenjii kana galma mootummaan akka magaalaatti qabate afran keessaa tokko interpreneroota baay'inaan uumuudha. Interpreneroota uumuuf immoo bu'uura kan ta'u humna daldala keessa jiru kana humna kana leenjii interprenershippii kennuuf har'a magaalota 3 fi godina tokko irraa magaalaa keenya irratti Oromiyaan dhaabbata ADI wajjin qindoominaan leenjii kana kan kennanii leenjiin kun daldaltoota 550 fi kennamaa kan jiru yeroo ammaa kana. Hirmaattonni leenjichaa tokko tokkos leenjiin interprenershippii barbaachisaadha jedhan. Kana malees leenjichaa irraa ogummaa addaa argachuu akka danda'anis akeekaniiru. Maqaan koo Ashannaafi Laggasaan jedhama. Kan dhufe magaalaa Qooqaa aanaa Lumeerraa. Kanaan dura hojmaata keenya keessatti gufuuwwan adda addaa hin jirti. Gufuuwwan sana immoo amma haala akkamitiin sababa gufuu hojii wajjin wal qabatee gufuun kun hin jira jennee waan baay'ee laalaa turre haala ammaatti immoo leenjii kanarraa waan baay'ee nu badda jeetan yaadaan himtu. Leenjii kana odoo itti fufiinsan yeroo garaagaraa kenname yoo namni inni jijjiirama biyyi illee jijjiiramte yaada. Leenjichi kun leenjii isa gaarii fi leenjii wanti hedduu irraa eegamudha jechuudha.